beekamu. Ani yoo xiqqaate Facebook waggaa 12 fayyadameera. TikTokii nam tokko tun banatiin hin banadheenani. Dhugaa kun seedhaati TikTokii hin bananne yeroo nan banadhu. Ati hin bananne waggaa bara 2019 jalqaban banadhe yeroo koronaan dhufu. Yeroo koronaan dhufu sana an ispitaaluma koronaa keessan hojjedhaan yeroo sana jechuudha. Sababiin an banadheefu rasuula tasitti TikTokii kanarratti arrabsamaayyuun banadhe. Sigalee aartanii miira keessa galtanii viidiyoo kee akkasii isa jettan kana please wallahi isa dhugaan jedha viidiyoo jechuun namoota hedduu akkas godhanii namoonni sooshaal miidiyaa kanarraa gashan akka isaan daawwaan goon naan malaayikaan Israa'eliituu dhufeetiin sooshaal miidiyaa kanarraa gashuu danda'u. Ana Rabbiinu wani namaan dhiifne akka namaa qofaa deeyni qofaa yookaan shirkiidha jedhanii amma atillee nu aarsite waan itti nu aarsite jira fakkeenyaaf namaatis ilma namaatis ilmi namaa tokko dogongoruu hinuman oolu nama mufachiisus hin oolu gaafa namni tokko nama san mufachiifte namni sun mufate sunis deebi'ee dachaa godhee siin jaa waan ati hin jenne waan ati hin qabne hunda aaruma san baatuuf siin jaa ni beeytati nama waa beeku fakkeenyaaf ani jimaan haraamii sii jeen dhageenya gurratii rabbina qaba ammoo jimaan miidhaa inni qaba ani jimaa qameetiin hoggaan jimaa qama'u waan silaa namni dubartiif godhu san godhuu dadhabee jette hogga san akkas jettu san maal jechuu keetii ummannummaan namnummaan jimaa qamu martinuu waan san godhuun danda'u miidhaan jimaan qabu isa kanaa jechuu keeti ati akkasiimi hoggaa san keessatti gaajecha san keessatti ummanni Harargee kun guutumaan guututti duuba waan kana godhee hin dandeenye akkamitti ilmaan kana dhalanii siin jenne lammaffaa maal jedhe deebitee sa'aatii ammaan kana keessa bal'atee jira teknooloojiin faranjiin ammaan bishaan namarraa fuuteetti milmeen nama waraabdee dubartiin akkasitti dhalaa jirti. Kagodhamaa jiru fedhinnaan guutamaaf hin jiru malee dhala namni nama dhorku hin jiru bishaan akka fedhee ta'utti bu'ee ni dhalama ammoo fedhinnaa dubartii sanii guutuu dadhabuudha jette. Bakka sanitti gaa Harargee kana guutuu warra jimaa qabu kana guutuun numa dhadhalan malee takkaa dubartii akka waan fedhii guutanii hin beeknetti hin nutuutti akka sanii nu diritti. Dhugaa jirtu furachuu wadhaa. Eegalee? Yaalimsa dhaggeeffadhu. Wallaahi rabbiin na beeka akka kanaa miti. Bar abbaan koo facaatii qaamu ila fakkeenya tokko siifaa kaasume ila yaadota nama seedu kana yoo Facebook korra dhattee dubbisteetta nama biraa nutti hin galchin nuti jaalalaan haasaa jirra eenyu nu hin galchin jaalala eenyuma abbaa fedhe akka hin galchine waadaadha kun maaliif yoo kaamee galame ajandaa nutti godhu waan ta'eef nuti immoo ajandaan goonu goolabna shi kanaaf yaadota waan jumaatii wal qabatu yaadota meeqa jira yaadota 4tu jira fatwaa kana eenyuti waan fatwaa kana deebisu fedhe kenne Sheikh Muhammad Wado beetta Sheikh Muhammad Wado alima jaba nama guddaa nama wanniin faalle isaan irratti qara'anii eenyu maqaan isaa Ustaaz Jaafar Bayaan kan biyya Kanaadaa jiru kan inni illee isaan irratti qara'e Abu Muwaas fa namoonni jajjaboon Keeniyaa kana keessatti biyya baqaa keessatti isaan irratti qara'an nama akka malee rabbiin hikmaa kenneefidha. Ituun arra Google irra search godhuun maalin argaa fatwaa isaan kennaniin arga dhimma kana irratti. Maal jedhan namatu caatiin halaalamoo haraamaa jedhee gaafate. Amma xumuraatti dhaggeeffadhu waan isaan lafa kaa'an kana. Deebiin akka kanaa naatee hin jiru. Nama hundaaf deebiin as keessatti deebiira. Nama hundaaf waa'ee nama dubbadhu kana keessatti maal jedhama? Eessatti viidiyoo sanuu dhaggeeffanna amma sumarrattuu eessatti eenyu jala jirti? Viidiyoo wan peejii koo jala dhaqii viidiyoo miti barruutiin maxxane barruutiin kaa'an isaan jechuudha. Facebook koo jalaan argatte yookaan sheerin sii godha rakkoon qaba ani dubbista. Facebook kee jalaan seena maa'uniin dubbisaa uummataa sumarratti haa waliin harkanii niin galcha Nuraddiin kana Nuraddiin baabaa kana. Nama tokko galchiin ajandaa nutti taannee sodaanneeti abaybi. Maaliif ajandaa gochuun barbaannu haa cufamu? Ani sii dubbisaa qo'ee dhiisi. Dhimma caatii irratti kajoo kana? Eeywa. Elaa akka jedhu? Nuu dubbise yeeti. Eeywa qalbiin dhaggeeffadha waan kana. Bismillah. Guyyaa mucaan rasuula. Akkas jedha.
Anat kun mata duree anatti itti kaa'e jechuudha. Dhimma caatii irratti kun yaada koo isa xumuraati jedha. Yaada koo isa xumuraa. Barruun kuni kan Sheikh Muhammad Waadooti. Hanga dhumaatti dubbisaa isin fayyada. Warri Juma'aa haraami jedhu dhimma kanarraa kitaaba katabee waa hedduu dubbatee Juma'aan waan sammuu namaa jijjiiruu fi waan qaama namaa bakkarraa jijjiiru, waan qaama namaa fixu, waan aqlii namaa tartiiba irraa fuudhee oliif gadi oofu, waan ibaadaa nama dhowwu, waan maallaqa namaa fixu jedhanii kitaaba barreessanii namni suusii araada Juma'aa qama'u yoo waan Juma'aa qama'u dhabe osoo ilmaan isaa mana keessaatii beelawanii osoo jaartiin isaa mana keessaa rakkattuu inni waan qabu gurguratee Juma'aan rakkoo Juma'aa namarraan geessu hedduu irraa dubbatan wantoota akkanaa daliila godhatanii Juma'aa haraam godhan kun kan warra haraama jedhudha. Warri haraamummaa fi halaalummaa Juma'aan nu dhibe jedhan immoo ulamaa'iin dhimma Juma'aa kana dubbachuu didanii irraa of qusatanis ni jiru. Haraama jechuuf daliilli qabatamaan dhiheessinee haraama jennu hin jiru. Halaala jechuuf miidhaa guddaa isin ilma namaa irraa gahaa jirtu argaatu jirra. Kanaafi dhimma kana irraa dhaabbachuutu irra nuuf caala jedhanii irraa dhaabbatan. Kun warra halaalummaasaaf haraamummaasaa nuuf hin gallee jedhanidha. Kunis aalimootumadha kan akkasidha. Sadaffaa warri halaala jedhus ulamaa'ii Yaman faa irraa warra hedduutu kitaaba katabee warra waa'ee isii hin beeynetu haraama jedha malee nuuf faayidaa guddaa nuuf qabdi jedhanii kataban. Wayita Juma'aa qamaan zikirii ittiin goona, kitaaba ittiin katabna, hojii ittiin hojjenna, waa hedduu ittiin goona jedhanii faayidaa Juma'aa qabdurraa dubbatan. Ammas kan biraa dabaree warra galii guddaa ittiin arganna jedhuun ni jiran. Juma'aa gurgurannee maallaqa guddaa ittiin arganna jedhan. Garuu dhimma maallaqa kanarratti waan gurguramee maallaqa guddaa itti argatan jedhan. Garuu dhimma maallaqa kanarratti waa laalamuu qabutu jira. Wanti haraamis halaallis gurguramee maallaqa hin kennaa. Wanta gurguramee fi nuuf halaala jechuutu hin taane kitaaba ittiin katabnaa, zikirii rabbii ittiin goonaa, hojii ittiin hojjennaa. Kanaafuu Juma'aan halaalaa jedhan ulamaan warri halaala jedhan. Isa itti aanu biyyoonni gurguddoo jedhan. Ammas biyyoonni gurguddoo warri dhihaa Juma'aa ashiishatti yeroo dheeraaf qorannoo godhanii hammeenya isii mirkaneeffatanii ofirraa dhorkan. Namni Juma'aa biyya isaanii seensise yakkamaadha. Namni osoo qama'uu argames yakkamaa taha. Kanaaf seera baafatanii biyyoonni of irraa dhorkan. Haaluma wal fakkaatuun biyya muslimootaa kan Juma'aan ofirraa dhorkan ni jiru. Fakkeenya Saudi Arabiyaa, Masrii Juma'aan akka biyya isaanii hin seenne dhorkanii jedhan. Kun kan addunyaan jettudha, kan ulamaan jedhetu hin taane. Inni kan biraani Juma'aan miidhaa ni qabdi jettanii yoo nagaafattanii jedhan. Kana gaaffiin ansaanii immoo kan Sheikh Muhammad Waadoo jechuudha. Juma'aan miidhaan qabdi jettanii yoo nagaafattan ni qabdi isin jedha. Miidhaan isii qabdu hedduu arginee gama birootiin nama Juma'aa qama'u jijjiiramne kan yeroo hunda amala wal fakkaataa qabus qoyka nan dhaaba siifin dhaaba qoy fixee beektaa dubbisee bakka fixee miti yaada isaan kaa'an sana hubattee gaaffii isaan gaafatan sanas goolabdee ayyee maal jechuu barbaadeen elaa kun amma fakkeenyaaf namoonni yaada barbaadan jala deemuu dandeessu. Sigalee
warri hin ta'a jettan yaada warran ta'a jedhee jala deema. Warri hin ta'u jettan immoo yaada warran ta'u jedhee jala deema. Warri kaan yaada addunyaan jettu jala deema. Ati immoo maal jetta inni dhumarra maal jedhee warri jimaan halaala jettan haraama jettaniisi yaada kiyya kaa'osii olii kanarra laalaadha. Yaada kiyya qofa fudhadhaa osoo hin jenne yaada keessan qofa fudhadhaa osoo hin jenne waan kana jidduma galeessa laalaadhaa bira kutaadhaa jedhee jira. Kiyya yaadni kiyyaa fudhatamu yaadni sanaa fudhatamu osoo hin jennetti. akkas elaa kunoo baqqa isa kanaan amma sii galee dubbistee fixxeettanatti fakkaata. Dubbisee fixeen jira. Amma gaara sirra Yaadni gaafii kun qaban. sirriidha moo sirrii miti? Yaadni kun sirriidha moo sirrii miti? Sirriidha niin fudhadhaan. Amma sirratti gaafii sii qaban. Niin fudhadhaan karaa kiyyaan rakkoon qabu. Niin fudhadhaan akka kiyyatti. Amma